Tole nagaa fi jaalalli alaarri gooftaa lafaaf kallattii jirtan isiniif yaa ta'u isiniif yaa baay'atu obboleewwan koo biyya keessaa akkam jirtu nagaa keessanii akkasuma obboleewwan koo amantaa musliimaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh obboleewwan koo qaqqaalii kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessaan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qabaa gooftaaf yaa galatu madda nagaa keenyaa kan ta'e gooftaan galata guddaa argatu egaa mana yuutuubii Loomiyee YouTube'tti har'a argamuun koo baay'een gammadaa ishiinillee naaf beeru isheetiif waaqayyo ishee haa eebbisu. Akkasuma erga tokko qabadheen kara keessan dhufee erga ani qabadhee kara keessan dhufee immoo wanta itti irraa barattan wanta isin itti deemtanii kun na baasamuu kun na baasu jettanii dhaabbattanii irra dhaabbattanii tilmaamtan isinii qabadhee dhufee innis yaada gaarii yaada amanamaa yaada bakka namni keessatti akka mastaawutii keessatti of ilaalanii bakka baay'ee irratti deebi'an jedheen abdiif amantii guddaa qaba. Innis maal hojjetan gorsa obboloota keenya dubartootaa kan dhiiraa osoo hin taane kan dubartootaa jechuudha. Yeroo itti dhiyaattan namni kun nama akkamiiti? Nama iccitii kiyyaa dhosuu danda'uudha moo nama iccitii kiyya san dabarsee nama biraatitti muudhamoo nama dhugaadhumaan na jaalatuudha moo nama akkamiiti jettanii tilmaamtanii ilaaltanii iccitii keessan yookiin yaada keessan qooduufiitu sinirraa eegama. Maaliif namni amanamuu dhabeera. Erga nama amanamaa dhabne tutturreerra addunyaan nama amanamaa nama dhugaaf dhaabbattu dhabdeerti. Nama namaaf amanamuu miti nama amantii isaatiif amanamuu dhabdeerti addunyattiin tun biyyatti. Maaliif jennaan lafumatti maaddii nyaanni sanitti abaaraa jirra. Harkuma rabbiitirra ullee bullee rabbiin maal loof godhe jenna waan ta'eef. Kanaaf addunyaan iyyuu waaqni iyyuu nama isaaf amanamee dhugaarra dhaabbatee firdii dhugaa fi firdii qajeelaa ta'e namaaf faradu dhabdeera. Kanaafiyyuu maal isiniin jechuu barbaadani obboleewwan koo biyya Arabaa jirtan kun gorsa xiqqoo tokko isiniif qaba. Gorsi sunis nama obboleewwan dubartii asii fakkaattu damanina. Namni kamiyyuu amanamuu dhabeera. Maaf jennaan ana wanta na qunname wayiiti jira. Ofii korra dhaabbadheen isinitti hima obboleewwan koo. Obboleettii kiyya tokko maal godha seetanii baay'een jaaladha baay'een kabaja. Ilmoo kiyyaa namatti irratti bilbileetoo na jeeqaa namas faraara yookiin na doorsisu naan jettee natti himte kan jirtu immoo ishiin bakka irra hojjetti. Yoo dhugaadhumaan namni suni ishii argee waan tokko ishii irratti raawwachuu hin danda'a. Maaliif bakka irra joortee hojjetti waan ta'eef. Kan kanaan booddee bakka ani kanarraa dhiisi kana dhiisitee ilmoo kee kana naaf kenne ani immoo kan koosii fi kennaa wal jala laawwannee yookaan wal jijjiirratti itti fayyadamnaa jedhee tanan garaa qulqullina kootii nama saniif kennee jechuudha. Bilbila koo ilmoo koo lakkoofsa kanatti hin banadhe jechuudha. Kan kanaan booddee narratti hin banadhe ani immoo ishee irratti nan banadhe. Ji'a 5 guutuutti fayyadamne kan kanaan booddee gaafa ji'a 5 akkuma namni tokko walitti bu'u waanuma xiqqoo irratti walitti buune. Gaafa walitti buunu san ilmoo narratti banadhe. Narratti banannaan ilmoon koo kan koo biraa dileeti gootetti kan ishii kanaan itti fayyadamu san lakkoofsi sila ishii harka jiruuf narratti banamte. Narratti banachuu ishee arginaannaan ani kan ishii san gallakkisee biraa dileetii godhee kan koo sanis buufadhe. Dhugaa waaqa jiraatan lakkoofsa ishiidha. Kan kara ilmootiin natti dhufe san nama takkasee fi an ishiin godhatte natti hin dhufne. Dhufnaan reebi kaan bilookiin godhe kaan adileetiin godhe istirii jechaan illee godheetu balleesse. Ishiin garuu lakkoofsa maatii kootii kan hiriyoota kootii namoota baay'ee jikeekkatti seefii godhattee gidduudhaan irra walitti raaramnee turre oduma waliin deemnu amma torbee kana keessa ollolle torbee dabarte keessa ollollee torbee kana maaloo goote isinitti fakkaate yaa obboleewwan koo namoota tidaarii qabani namoota haadha manaa isaanii ilmoo isaanii qaban isaan addaan baasuudhaaf kennu olaanii kanarra tattaalalaa jirti. Maqaa ilmoo kiyyaa aan duraan ittiin banadheessanii irraan jijjiirri barreeffamaan beektudha nama hin barannedha. Washi naxxee tona maada walteef ani ilmoo saniin duraan na beeku
maal falame akkana nuun jetta silaayyuu sititti fayyadame silaayyuu sititti hojjechaa ture sitirra ture amma garuu sobdee xiriyoota keetti kennite tidaari keenya nu beeksisaa jirtaa miti naan jedhanitti achi komina himachaa jiru. Anaa namoota haadha manaa isaanii ilmoo isaanii qaban isaan addaan baasuudhaaf kinuun olaanii kanarra tattaalalaa jirti. Maqaa imoo kiyyaa aan duraan ittiin banadheessanii irraan jijjiirri barreeffamaan beektudha naman barannedha. Wooshin dhattee tona maada walteef ani imoo saniin duraan na beeku maal falame akkana nuun jetta silaayyuu sititti fayyadame silaayyuu sitittiin hojjechaa ture sitirra ture amma garuu sobdee xiriyoota keetti kennite tidaari keenya nu beeksisaa jirtaa miti naan jedhanitti achi komina himachaa jiru. Ani hin beeku fudhatteerti immoo ishee maqaa immoo ani qaatan irraan torbeedhaan maqaadhaan maayyuu jijjiiraan dhaabbataadhaan irraan godhadhu. Isheen garuu maqaadhuma nan irra godhadhe sanii irraa jijjiiri jedheen ani sila barreeffamaa wanni barreessuu hin beekneef yaa ta'u ani Kiristoos yaa beekuudhaan hin beeku irraan jijjiirree maqaa sanii nanaan beeku ninuu nama lama addaan diigdee tidaarii isaanii addaan diigdee nama sadaffaatti dabarteerti. Yaa obboloota koo yaa ishii boru gaa'ilan qabadhaa yaa ishii boru biyyatti galeen alatti galee tidaarii keetti galee nama akka nama tokkotti tidaarii koo qabadhee taa'aa jettee yaaddu bilbila kee namatti hin kennin. Lakkoofsa bilbila keetti namatti hin laatin. Imoo kee waasaapbii kee teelegiraamii kee misinjarii kee namni sirratti hin banatin. Garaa namaaf laaftee namaaf hin kennin. Namni hallayyaa qileedha. Karamiin akka tidaarii kee diigan, karamiin akka maatii keetti walitti simbuusan, karamiin akka tidaarii kee diigan, karamiin akka ilmoo keetti fi ati wal dhabdu taasisan akkas barbaadu malee namni siif na'u tokko addunyaa kanarra hin jiru. Kanaaf yaa obboloota koo mudannoo ana na mudate kanarraa waan guddaa barattu deetana yaada. Adaraa keessan barumsa siniif yaa ta'u kun yaanumarratti yaa dhaabbatu obboleewwan kiyyaa na fakkaatanittis akka darbeeto kun isaan irra hin geenye jedheetanan viidiyoo kana sinii waraabuu dhufe. Adaraa keessan nama tokkotti amantanii lakkoofsa bilbila keessanii hin laatina. Yoo banattan ofii keessanii banadhaan yoo banachuun barbaanne immoo dhiisaa namaaf hin laafinaa garaa. Yoo ani laaltan namaaf hin laalina ani kana bichaa miti mudannoo hedduun qaba. Obboleettiin kiyya tokko illee kinoo YouTube irra walumaan hojjechaa jirra. Waan waa'ee YouTube kanarratti walitti buune YouTube yookaan badee yookaan tolee yookaan maal ta'e hin beekne. Ani kinoo gisee lammataadha sadaffaadha kanan chaanaalii buufadheetu namaaf kenne. Kan kutaan duraan gubate garuu isa waan guddaa godhanii akka waan hin guddanne wayiitti na laalanii waa meeqaasaa turan. Yaa ta'u YouTube yookaan hin kaffala yookaan ofiisaatu gubatee bada yookaan immoo akkasumaan ta'a. Waan bu'aan buusne tokkotti hiriyaan koo tokkos ol taaltee na tuffattee na biraa deemte. Ani namni yoo na tuffate Kiristoos hin tuffatamin. Rabbi tokkichaan hin tuffatin. Namni maayyuu naaf hin godhu. Namaa miti armeen na dhaaltee iyyuu naaf gochuu hin dandeessu. Rabbiin alatti. Kanaaf obboloota koo namarras ijaan kaawwatinaa nama si namaninaa birriis namaaf hin kenninaa birriis liqeeffatanii birriidhuma keessaniis hin jibbu. Wantumaati gaarii dubbatte kana si harkaa fuudhanii deemanii nama sanitti siimu karaa dalagaatitti naannissanii. Anillee mudannoo kana fakkaatu qaba. Inni sadaffaan jechuudha. Obboleettiidhuma koo loomidhumaayyuu wanta bilbila obboleettii kee tokko faana oduu haasofnu sagalee ishii naa keesse sagalee ishii oduu karaa waasaappiitiin walitti haasaa jiruun ani imurraa sagalee sana dhaggeeffadhe. Gaafan sagalee san dhaggeeffadhu ishiin ani imurraa waliin haasaa jiru sun sagalee loominnaaf keesse loomiyyennaaf keesse ishiin itti dhagahama. Gaafa obboleettii saniin walitti buunu dhaqxee loomitti na himte. Loominirra yeroo saniif baay'ee natti muunfattee yaa ta'u malee waan na jaalattuuf dhuftee maaf akkana jettee nama sanitti himteettee na gaafattee yeroo sanii wanta nani jedhu sun dhageenya cal jettee deemte kinoo nuti foonuma tokko barruu Kiristoos irraa nyaannaan anaaf loomin walitti deebi'e. Namni sun garuu bilaashuma dhaqanii ta'u afaan qilleensa keessa bahe. Kanaafiyyuu namni amanamaan hin jiru Kiristoos amanamaa qofa. Obboloota koo mistira keessan namatti hin himatinaa. Sagalee namaatis namarraa hin dhaggeeffatinaa.
Maaliif jennaan namaati amante olinaa softu san har'a olinaa softu san boru bofatee sitti argama waan ta'eef. Boru sirraa garagaleetti harka keerraa nyaate garagaleessi nyaata waan ta'eef. Kanaafiyyuu nama tokko hin amaninaa. Armee keessan haa taatu shilmaayyuu nama Rabbiin dhalatti isa sin uume irratti of gata akka fedha keef jaalala kee nu godhi jedhaani malee mistira keessan nama tokkotti hin himina. Kanaafiyyuu kana fakkaata gorsi koo mistira keessanitti namatti hin himina immoo keessan basmara keessanii nama ofirratti hin barsiisinaa mistira keessan dabarsitanii hin himina. Sagalee namni tokko isinii qabe nama biraati irratti hin dhaggeeffatina boru gaafa walitti buutan.